Harka fuunee akkam jirtu nageenyi isiniif haa baay'atu. Egaa yuutuubii koo Abdii Inspire irratti jechaadha. Wantoota hedduu hin xaqamaa hin fayyada kan jedhu hojiidha kan jedhu wanta hedduu share godheen jira. Amma yoonaatti warri ilaaltan warri laayikii nuuf gootan sabskraayibii nuuf gootan baay'ee galatooma. Egaa guyyaa har'aa immoo yaada baay'ee namatti tolu appilikeeshinii baay'ee sin fayyaduu danda'u. Appilikeeshinii bu'aa qaba jedhee yaadu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera jechaadha. Kun maal inni yoo jettanii kun akkuma ilaalaa jirtan Clippy Claps kan jedhamu kuni biyyoota garaagaraa irratti hojjeta. Egaa akkasuma biyya keenya keessattis hojjechuu danda'a jechaadha. Egaa Clippy Claps kana akkamiin banannaa kan jedhu guutummaa isaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Step by step itiin yoo na hordoftanii xurutti baruu dandeessu jechaadha. Yoo xiqqaate maal inni yoo jettanii torbee lamatti ji'a tokkotti birrii hedduu argachuu dandeessu kanarraa jechaadha. Har'a immoo kan nuti ilaallu akkamiin akka bannuu fi haala akkamiin akka birrii hojjennudha jechaadha. Egaa jalqaba ni cuqaastu kun appilikeeshinii isaa argaa jirtu. Yeroo kana ni cuqaastu jechaadha. Yeroo tokko cuqaasee keessan seenaa. Egaa xurutti na hordofuu qabdu ijoollee Oromoo. Akkuma baratame immoo viidiyoo kana gaa yeroo ilaaltan laayikii gochuun dagatinaa sabskraayibii illee nuuf godhaa. Egaa tole har'a kan nuti ilaallu gaa akkamiin akka bannudha waan ta'eef egaa continue with Google na jechaa jira. Tole jedhee nan seena cuqaasee. Tole fixnetii waayifiin baay'ee ariifataa waan hin jirreefidha. Tole egaa kun Gmail koo naaf fidee jira. Abdii jedhee tole kanumaan hin seene jechaadha. Baay'ee salphaadha. Viidiyoo ilaaluu qofaatiin birrii hedduu hojjechuu kan dandeenyudha waan ta'eef xurutti na hordofuu qabdu. Yeroo hedduu sooshaal miidiyaa feesbuukii wantoota garaagaraa irratti yeroo gubna waan ta'eef baay'ee qalaalidha. Wanta nu fayyadan irratti wanta bu'aa nuuf qaban irratti yeroo gubuu qabna kan jedhuufin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa haala kanaan kun keessa na seensisee jira jechaadha. Baay'ee namatti tola. Egaa viidiyoo tokko ilaaluutiin kooyinii yookiin kaffaltii isiniif kaffalaa deema jechuudha. Kanaaf baay'ee salphaadha. Viidiyoota kana bantanii amma ilaaltanitti kaffaltii isiniif kaffala jechuudha. Isiniif galee miti ijoollee Oromoo viidiyoo amma ilaaltanitti isiniif kaffalaa deema jechaadha. Kanaaf xurutti na hordofaa waayifiin aktiivii ta'ee kun gashaa jira waan ta'eef ni ilaalla. Akkamiin akka kaffalamu walumaan ilaallee jechaadha. Kanaaf egaa viidiyoon ilaaluu qabu kun asitti naaf fidee jira. Fakkeenyaaf viidiyoo sekoondii 9 kana yoon seenee ilaalee fakkeenyaaf arguu dandeessu. Maal naa godha akkaawuntii ammataa koo kana keessa naaf gashaa jechaadha. Akkaawuntii koo kanarratti gaafa kooyiniin walitti qabameeti kooyiniin kun jechaadha baay'atu gosa kaardii moobaayiliitiin akkasuma gosa yoo barbaaddan immoo paayipaalaatiin argaa jirtu. Addana kun kooyinii addanatti fideessiniif kunoo dhiyaa'u argaa jirtu. Haala kanaan kooyinii walitti isiniif qaba. Kana booda kooyinii kana dhaqateeti akkaawuntii keessan irra isiniif gashaa jechaadha. Akkaawuntii gaafa jedhamu akkaawuntii kan Clippy Claps keessan kanaa kun fakkeenyaaf argaa jirtu kun kan kiyyaa fakkeenyaaf akka kanaan kaffalee yoo barbaade kana kaardii jijjiiruu nan danda'a. Haala barbaadeen jechaadha kana kan hin fudhachuu danda'u. Kanaaf foolooyingiirree amma akka qabu fooloowersii amma akka qabu argaa jirtu. Kanaaf salphaadha. Viidiyoo ilaaluutiin qofa viidiyoo daqiiqaa dheeraa ilaaluutiin qofa birrii hojjechuu dandeessu jechaadha. Kan waa tokko baasii hin qabu tootaalii namni keenya waayifaa ilaalaa waan ooluufi kunoo haala kanaan viidiyoo daqiiqaa dheeraa illee ilaaluu dandeessu jechaadha. Yeroo kana kooyiniin keessan isiniif baay'ataa deema. Kooyiniin gaafa baay'atu maal gochuu dandeessu gara kaardiitti jijjiiruu dandeessu jechaadha. Egaa har'a akkamiin akka bantanii fi akkamiin immoo akka kanarraati akkamiin birrii argachuu akka dandeessan akkamiin akka kana bantan isiniif himee jira waan ta'eef appilikeeshinii kana daawunlood godhachuu akka dandeessanii fi diskiripshinii irra isiniin kaa'aa liinkii appilikeeshinii kanaa jechaadha.
linkii application linkii appii kana download gochuutiin banattanii next video taanu partii kan clip clapsii kanarratti immoo maalidha kaardii withdraw gaafan taasisu approve godhaa isinitti agarsiisa jechaadha mirkaneessaa. Kanaaf rakkoon hin jiru ijoollee Oromoo kiyya wal biraa dhaabbannu yoo isinitti tole wantoota viidiyoo babbareedoo akkas appilikeeshinoota hojii nuuf gashuu danda'an nu fayyaduu danda'an qabadheen isiniif dhiyaadha. Egaa baay'ee galatoomaa subscribe nuuf godhaa hiriyoota keessaniif illee share nuuf godhaa turtii gaarii galatoomaa.